Dukinya jalqabaatiin qonnaan bultoonni Oromiyaa kutaalee adda addaa rakkoon gama dhiyeessii xaa'ootiin isaan mudatee yaaddoo oomishaa bira dhufuu ta'uu OMN itti himan. Sababa xaa'oon dhibeef yaaddoo keessa akka jiran himanii rakkoon isaa mudatee furmaata barbaaduuf yeroo yuuniyeenii qonnaa gaafatan yuuniyeeniin gara bulchiinsaatti akka isaan ergu ibsanii yeroo bulchiinsa gaafatanitti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo isiniif haa dhiyeessu deebuu jedhutu kennamaaf jedhameeti jira. Deebiin qaamolee mootummaarraa kennamu kun bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti yoo ta'u bakkeewwan kaanitti ammoo gatii dachaa itti dabalanii gurguruun qonnaan bulaa dadhabsiisaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffateeti jira. Maddi Oromiyaa Miidiyaa Neetwork godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat irraa ergaa barreeffamaa OMN'if ergeen aanaa Abuunaa Gindabaratii fi Gindabarat keessatti sababa hanqina dhiyeessii xaa'ootiin lafti qonnaan bulaa harkee caaluu lafa ba'uuf dirqamaatii jira. Kaabinoonni aanaa xaa'oo mankuusaa keessa jiru qonnaan bulaaf dabarsuu diduun hedduu akka isaan rakkisaa jiran hime yoo tasaraabsanis gatii hedduu qaalii fi dachaa gatii gabaa duriitiin gurguramaa jira jedha maddi keenya kun. Jiraataan godina Arsii Lixaa aanaa Nageellee kan biraa akka OMN itti himetti gatiin xaa'oo kiiloogiraama 50 yuuniyeeniin ittiin gurguru qarshii 3,660 yoo ta'u haalli qabatamaa yeroo ammaa kana kaabinoonni aanaa Nageellee Arsii ittiin gurguraa jiran garuu dachaa gatii jedhame kanaati jedhe. Sanuu yuuniyeenii fi qonnaan bultoota gidduutti daldaltoota ijaaruun maqaa qonnaan bulaatiin namoota ijaaranii gatii yuuniyeeniitiin ergaa kennanii booda qonnaan bulaan gara daldaltootaa deemee akka bitatu taasisaa jiru jedha maddi keenya kun. Qonnaan bultoonni godina Wallagga Lixaa aanaa Gimbii ganda Joogir irraa OMN'f yaada kennan ammoo mallaqa keenyaan xaa'oo bitachuuf barbaanne argachuu hin dandeenye jedhu. Rakkoo dhiyeessii xaa'oo mudate kana ilaalchisee yuuniyeeniin qonnaa godinichaa yeroo gaafatanitti bulchiinsa godinaa akka gaafannutu nutti himamaa kan jedhan qonnaan bultoonni kunneen bulchiinsi godinaa ammoo waboon isiniif haa kennu jechuun mooraa waajjiraa keessaa isaan baasuu ibsaniiti jiru. Dhiyeessii xaa'oo bara kanaa ilaalchisee qonnaan bultoonni Oromoo kutaawwan adda addaa yaaddoo ulfaataa keessa jiraachuu ibsaniiti jiru.